Tole amma qoy maaluma abbaa keenyatti taane. Hai, maaluma abbaa keenyatti taane jettaa lakkoofsa qabdee sin jenna eega qabeena naan hin jenne ati. Qabeen ture barraan as keessatti qabee ture garuu na jalaa bade maalan godhare. Hai, itoo nanuu qabee jiraadhe silaa hunda daandii irratti rakkatu ture iyyuu. Amma maal abbaa keenyaa taaname? Iddoodhuma uffata kana nuu kenna san deemne achumaa turre. Achum deemee wayyaare? Duriyyaa sunni yoo nu qabatte biyya ormaatitti karaa irratti hafuurra duriyyoodhumatti biyya keenyaa sun haa qabatu. Qabatu malee ana maaliif na qabatti? Anoo maaliif na qabatti ree? An dirbummaa qaba kaati dirbummaa hin qabdu rabbi nagaan isin naga'e. Yeroo hundumaa dirbummaa kanaan boontaati. Kabajni kana olii eessa jira mee naaf himi kan biraa hoo jira? Maalitti dirbummaa tana eenyumatu barbaada sa'aatii kana? Ati kan qorannoo kanaa dhiisee amma maal abbaa keenyaa goona ijoollee obboloota keenya akkamitti argannamee amma? Ani maal beekan? Kana rabbummaa naa beeku malee ani kana waanumaan beeku iyyuu hin qabu wanta si ajaa'ibu keessa. Jangan malah si gotan. Bukamura. Mal karar gotarre. Nama eegaa jirra. Karar makan tetere karar akan tani karar dubartiin karar taa'uun kan dhowwaadha. Namni waan biraas hin maarra kata maal taala. Namni akkam ka'ee dammaan dhufne karaa kanarra teettan kan. Nama wayituu eegaa hin jiru ishii si sobde. Maal eegu jirtarre? Hai, karaatu nu jalaa bade obboleessitiyya. Daandii kuusurraa barbaadaa obboloota kiyya dhabnee ammas deebinee as taa'uu jirra. Nuti haara reefu biyyarraa dhufne amma. Eegaarra jettanii waan hin taanaaf tarree dhugama jirtu ta'ii nu gargaara nama karaan beekne yoo jettan bara karaa isin qajeelchuu dandeenya. Ati obboleessa kiyya kassobna dhiisite atamma waan nu gargaaruu dandeessaa? Eenyu barbaaddarree maal isin qarqaara yoo namni nama lakkoofsa isin qarqaaru nama barbaadda yoo lakkoofsa qabaatanii maatti isin filammaadha. Mucaan barbaanne takka maqaan Hajjii Ganamoo Galgaloo. Hajjii Ganamoo Galgaloo? Biyya kanallee tureera. Mucaa maqaa isaa Hajjii jedhamu tokko beeku abbaan isaa gurraacha tokkoon. Gurraacha. Tokkollee mucaan magaalaa ifaadha maqaa isaa Fullaasoo Abdiisaa jedhama. Fullaasoo Abdiisaa? Taanaan hin beekaa Abdiisaa tanta sirrii wal beeknaayyuu ganda isaaniitu hin beeka waaqa isin eebbisee isin jedhu. Yaasaas mana santaanaa isin keessa kootta. Tole ni beekaa. Kajarjarree deemuuf. Yaulaan garas hin jira. Ijoolleen isin barbaadan sunni lachuu waliin mana kana galan. Kanaaf kottaa amma akka jarri dhuftu mana kiyya hin seensisa. Kotta. Manni hoteelaatti kun akkana waan nyaata illee gabaa dhugaa illee alma kana of dabbarra. Akkami biyyi nagamu ofi. Allah ya Rabbi nu baas barri faallaa naanna'u jira. Dur nutu biyyaa baatu dhiiraatti biyyaa baamu dubartiin karaa baaraatiin deemu jammarteessa. Inni maa kan duriiti kan isin jechaa jirtan kun inni darbee jira bar. Sun darbee? Darbeera. Erga mirgi dubartootaaf dhiiraa wal qixxaate kamtu taa'ee kamtu dalaga. Kamtu biyyaa bahee kamtu taa'ee jechuu feeti? Mee ijoollee teenya sanii barbaannaa beellillee nutti jira. Ijoollee nu barbaade jechuu feessanii? Taatiin jarri dhuftu hundaafuu amma gahee jira mee itti bilbilee dhufa. Mukaina taphadhaa? Taphadhaa mukaina. Du'aa haadhaaf abbaa keenya qabna. Rabbi akkanumatti qajeelchee gandum isaanii nu fide. Dhugaa jettee namni eebba haadhaaf abbaa qabu yoomiyyuu namichillee baay'ee nu gargaare. Namichi immoo baay'ee nu gargaare. Waaqa isaatiif jecha nu gargaare. Halloo Hajji. Eessa baddee akeekaa isaatii kanarra qareeruun galtaam isaatiin amma eega ta'ee akeerra waan addaa tokko dhufeera dafii kootu. Maaliin wanti addaa har'a na dabalte? Dhufte argitaa dafii kootu siin jedhu. Yoo dhufee arguun barbaadu obboleessi kee yoo amma natti mushi dhufuumi ganda keessa safara sanuun gahu. Akkas taanaan wanni si immoo barbaadu. Obboleeyyan keessattuu biyyarraa dhufee namni nyaata fi kootuu si karaarraa qabee fide aduu keessa aduun ajjeese beelanii beelan dhumaarani. Obboleeyyan ta'e natamin. Obboleeyyan ta'eeti kan dubartoota. Obboleeyyan dubartoota taate takka isii ganda haftanii hunduu dhufteetti lafi kootu.
Dubartoonni hunduu dhufanii maaluma godhanii dhufa anuu galuu maaluma godha yaa rabbi maaluma na godhe rabbi barata. Amma obboleessi kee dabareeti fala jiru isa waliin barbaadu malee hin ta'u. Yeroo eessa jirta? Bakka hojii jira maal barbaadu? Ijoollee maalii? Hin sobdamu. Amma hojii xumuradhee dhufa xayyibati fuudhiiti mana galii fideeraa mana gurbaan. Deemii mana galii ati gargaariin kaa deemiti. Tole nama hojii biqiltuu obaasii kan maan amma dhufa. Amma dhufa tole. Intalti deemtuun tani nabbareeddayyuu intoon fuudhuu qabaayyuu anu. Sirriin ilaalaa dhumee dubartii mana namaa seentee bahuun hin jiru. Natti heerumtamee ilaalaa dhusii ta'e. Dhuftee seeni maal dhooftaa na dhabe? Seeni kottu akkamni ijoollee teessan kun nuufis. Akkamni? Nagaami fayyaa keessanii jirtu akkam naguma akkam jirtu nagaami taa'e kottu garma fiiddaa magaalaa taa'e kottu Akkamni? naguma. Obboleeyyantii yaare? Obboleeyyantii yaare laata? Yeroo an biyyaa bari xixiqqoodhaan dhiigumaan xiqqoo funyaan ishii tana funyaa irraan waan beeku na fakkaate tanaammoo ija keessa waan beeku na fakkaate malee garuu nama beeku na fakkaatan jiran dhugaa yoo sitti. Kadhiirti biyyaa yaatu hanqattee jennaan illee dubartiin illee gurdi dachaatee biyyaa bahuu jalqabde wayi zabana. Hai, guddinaan wallaalte akka? Atu gaafa biyyaa baatu areedan qabdu nutuusi wallaalu jirraate. Hundaafuu baga nagaa rabbi si fide maaliif biyyaa yaatan? Atoo maaliif biyyaa baate? Ati yoo maaliif biyyaa baate? An dhiiragaa ilma dhiiraati hojii hojjedheeti isin gargaaradhee biyyaa bahe akkamitti isin dubartoonni akkamitti biyyaa yaatu? Ittiin hojjettee nama hin gargaartu asiin jedha eenyuunis akkuma kee harkaan miidha qabna. Yeroo jijjiiramaadha jechuudha. Yeroo nuti biyyaa baanu san dubartii takkitti dubartii biyyaan baatu dhiira qofa malee. Amma ammoo dubartiin baay'ee biyyaa yaa'u jira. Adaa yeroo jijjiiramaadha jechuudha. Jabana durii gisee biyyaa baatu sanatti maa yaadi nama wanti hundinuu moodarnii ta'e bara. Ofii biyyi hundi nagaa. Warri ollaa kennaallee. Warri soddaa kiyyaallee. Warri abbaa gammachuullee. Hundi naguma jiran. Sama obboleessi kiyya galatoomni. Baay'ee si galateeffadha. Galata takka si deebisuu hin danda'u rabbi galata si deebisu. Amiin garuu. Kanaafuu amma. Garuu waan si himadhu jiru. Taachaan sun nabbareedde. Narraan dabarsin. Kasan. Yoo fedhe lachuu si kenna. Omaa rakkoo qabu sana biyyaati. Amma. Obboleessi kee kunoo mucaa hin dabalee fi jira amma bakka hojii jira naan jedhee amma dhufuu jira karaarra jira naan jedhe. Amma obboleetti tanti takkaati isin jira sana keessa. Tanaaf ana. Yaatun taan fakkaatti. Daga dhiqamee gaafadhatu jira kana keessa. Mee sirri gaafadhu sun si fakkaatti kunuudha. Tamee obboleettii ta'e isin keessaa hin obboleettii jeessuuta wal barattanii kasanii anu akkanuma dhiigumaan isin beeku toniif saati wal fakkaata. Toniifis mucaan sun abdii ilma abbaa abdii san. Inni maqaa isaa fullaasoo san. Fullaasoo suniif wal fakkaatan. Yoo wal bira dhufte dhiigaa wal beekanii jarru wal beekti. Akkama gara toomii. Waa hundaaf gara toomii jarri amma karaa dhufanii beelanii jiranii mana seenseeti waa nyaata godhaaf. Godhiif hin dhufaan illee booda. Tole ati illee gootu nuuri nyaata. Hin dhufan dhufa. Koota miidhamanii reebanii. Salaam alaikum. Waalaikum salaam dhuftee. Ijoolleen teennaan mooniitni. Fayyaadha. Akkam? Jirta? Ijoolleen naan jettume. Isaan watan maa walaalanii walaaltan. Maal walaalte moo? Isin teennuma dhuguma. Hai. Tumbaan mucattee yeroo nu baanu xiqqoosan tunillee tamaa. Xiqqoosan ta'ummaa kana gahee. Dhugaa jettamu. Ajaa'ibu jiraanummaanu. Mucayyoo asii dhugumaan. Anuma.
Akkam fayyaa qabdaa? Jarra fayyaadha. Jiruun maal fakkaata? Alhamdulillah. Naguma keeti? Jarra alhamdulillah. Alhamdulillah. Obboleetti mateetiiti mus? Mullee obboleetti. Xiqqoo gurraachuun maal xiqqoo isin beeke malee waan takka. Kam mucayyoo? Nagu. Fayyaa keetii? Galata rabbi. Jiruun maal fakkaata? Gaariidha. Nagu. Mullee obboleetti matee xiqqoo santu akkana ga'e? Yaa rabbi yaa rabbi. Abboo dubartiin akka dhiiraatii miti bara. Dafarii Dhalachoo fi guddachuu hin takka. Amma tunni waggaa lama har'aa jaaranii jiran. Dullooman. Homaa miti. Akkam fayyaa keessan? Jarra. Eessa karaa kamiin dhuftan? Baarumarraa dhuftani? Ayeen. Namni karaa kana isin gargaare? Nama nu gargaares ta'as. Waan nyaattu kenniteefi? hin kenneef beelaan hin Ilaala nama iddoo hojiitii rifadhee gurbaan ijoollee keenya dhuftee kennan caccabaan bishaan obaasaaru lafuma gatee fi bichaan dhufe qulfiillee kenne namtichi dura bu'aan keenya waan achi dhufuuf qulfi galchee deema. Atamma nyaata ooma jiraa wayii fidimee nyaata daddafi. Dafi dhumanii? Uuma jiraa fi dhumanii daf bada haadhatti. Tole Dafi. Akkam biyyi maal fakkaata? Biyyi gaariidha. Bareedaame? Daf bada gurbaa dafi. Gurbaan dhagama akkuma yeroo dura biyyaa ba'uu san. Tole kun. Fiddee? Nyaata. Homaan jiranii? Nyaata isin? Nyaata? Nyaadha miidhamteetu ijoollee bishaan illee fidee dhufuufi. Kuuftanii? Kuuftanii? Nama hambaa wayiiti taanii saarfannaa hin quufne dhiitti himi nu haa dabalan. Hin quufne jechaadha? Hin quufne. Uuma jiraa dabaliif abboo. Booda nu alaa nyaannaa dabalii. Ijoolleen kadhuma ne abboo. Booda. Nyaadhaa kaa? Bishaan leera dhugaa quuftan. Anamma deemee iddoo hojii deema. Waa yoo kana fixanii quufuullee dhabaatan waa dabaliif hadara. Kai kottu. Ila waan gootu. Amma waan hafillee anatu alaa nuuf fidee dhufa. Iddoo waan nuuf jecha hoo hambistee jiraatte yoo jarrin quufini kenniif. Anatu ammoo alaa kaanaaf ati nyaannu fuudhee fida. Yoo ammoo saniillee hin quufne jedhan wooma mana keessa jiraa waa dalagiif. Hadara. Ijoollee waan quuftuu fakkaatu akka harri nyaatu. Ati maal akka obboleeyyan ta'e namni dalagii bakka obboleessa kana. Amma iddoo hojii dhageera. Hayye jajjabaadha nyaata. Ileen quuftanii? Ileen quufne jedhan ijoollee. Hin quufne jedhani? Amma ileen quufne. Ati dabalii waan distii keessa raa hunda fuudhiiti dabalii. Adara. Anatu fuudhee fi alaa fi nuu fida. Yoo hatta kanallee quufanii waan haga jarri quuftutti waan mana qabnu dalagiif kanuma siin jedhan. Tole dalagaa. Amma quuftanii? Hin quufne. Ammallee moo? Wayi nama baatanii sin qaanfannaa nuuf fidaa waan jiru nyaanna. Dhugaa keetti isinii Gaararraa dhufne baru. Tole isinii. Yaa meeqa garaa qullaa jira. Odaa kun waan jiru hunda distii keessaa haxaa'ee hunda isin fidee kun isa dhumaati. Nyaadha. Garuu osoo waan nyaatiin baatii meeqa turanii laata ijoolleen tun maaliif akkana nyaatti? Nyaadha ijoollee nyaadha. Yoo jiraate xiqqoo nu dabala. Bishaan illee irratti. Quuftanii amma hoo? Hin quufne. Ifuma nu godhiiti wayi nama hambaa taate si dhoksannaaree hin quufne ammas. Naannoo akka furtan dhugaa keessa. Tole homaa rakkoo hin qabu.
Maal dalagaa? Ijoolleen nyaata sana hunda itti kennee waliin kennee akka ati baate illee booda nu dabali taafte isaanii keessa wanta keessa dhadha'ee jala kaa'ee hundaa fixanii hin quufne Abboo kana hunda maaliif gootee bire? Garuu sirrii goote waan jara quubsaa amma reeffadhe. Kana nyaatanii marqa kana barara dhufanii mire namni barara dhufe hin quufu beeki. Kana nyaatanii yoo kanumatti yoo haadha batanii. Tole atama waan goote sirriitti waliin dhadha'ee kootii kana ofirraa baafadhu sirrii dhadha'ee daddafi yoo fixe namaa walii achi jara gira begeessina. Tole. Dafi. Fullaasu. Fullaasu je. Kootu mee. Haga maan xumurree maa mas godhan obboleessa? Xumuree laali boqsoo idaala. Suuta. Qabi matarra akkana hin jenne. Sinjigu waan jabaataadha maa wal afaan qabu. Ana qabee jira. Ol jabeessi dhabu. Qabi. Nyaadha. Maal kun deemo? Kan deemo? Beelom nan jenne mucaa yeroo sadii maafuu nyaata sin. Maal goone nyaannu maal inni kun hundi? Akkamitti nyaanne qatura saana sadii buunnee isiniif illee kanan taru akkamitti kana didda. Amma hanga kana hunda nu maal goone nyaanna reenu kana hunda immoo sanuu marqaa kana hunda nyaataa namni marqaa Kiiloo 50 harka amma isinii galan. Addiin hin jiru nyaadha. Isin nyaanne Dura isaanii kanneen sadiinitti yeroo inni guuree isinii fidu hin quufne jedhaan turre erga inni kiiloo 50 gadhadha'ee marqee isinii fide ulfina diddanii hin nyaattan mana kan. Maal silaa ta'e neessitanii marqitanii kun hundi maanni? Dullaa naafiiti. Abada obboleeyyan xiyyataa turre hin dhiisu marqa kana haga nyaattee. midhaan kun baay'ee dhimma Maaliif fitna kun leetanu maaliif fitumtu? Maaliif tumamna kana hunda nyaannee fitnu? Amma nyaattan. Waa kana hanga dandeenye nyaannaa kaan garuu fuudhaa deemaa waa kana. Tole. Rakkoon qabu walii gala. Obboleeyyan teena rakkisuun hin barbaachisu beektaa? Dhugaa. Amma irraa haga dandeettan nyaadha. Kaafee asuma dhiisa. Tallaajaa kenneetiif hanguma barbaadaniin garaan isaanii guddaa waan ta'eef irraa fuudhaatu maal kenna. Dhugaa keeti firiija keessa kennaafi namni baarraa dhufe kun yeroo dafaa beelaanii beektaami. Kanaafuu achi keessa fudhataa xiqqoo irraa haa nyaatin hanga xumuranitti. Nun beektaa miree torbee tokkoo fi hojiisaniif achi deemnaa kanaafuu. Baree. Tole. Isinii galee. Tole walii galee. Tole. Torbee tokko guutuu marqaan akkamitti torbee tokko guutuu nyaataan biyya kana akkasii. Nyaadhaatii kaafee asuma dhiisa. Ana dhufee firiija keessa isinii kaa'u. Kiiloo 50. Ain't no love like a real love, but it goes so fast. All tied up like a captive.